Harka fuunee akka maltan kabajamtoota hordoftoota GMN irraa oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaanneen isinitti himaa oduu waliin ani Lubee Girmaati. Itoophiyaan dhimma haaromsaa irratti yaada aanga'aan Sudaan laataniin mufachuu ishee ibsite. Ministeerri dhimma alaa Sudaan Alii Yuusuf dhimma hidha haaromsaa irratti dhimmoota murtee hin argannee fi hin furamne gara waraanaatti ce'uu malu jechuudhaan yaada laatan hordofee Itoophiyaan ambaasaaddara Sudaan waamtee dubbisuun gabaafamee jira. Ministeerichi tibbana televezyiinii biyyattii irratti dhiyaatanii afgaaffii taasisaniin mariin dhimma hidha haaromsaa irratti taasifamu yoo hin milkoofne Sudaan Misraa dhaabbachuu akka dandeessu kan dubbatanii fi waraanni mala fayyadamummaa bishaanii ittiin mirkaneessinu ta'uu danda'as jedhanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa roobii darbee marii ambaasaaddar Alzayin Ibrahim waliin taasiseen yaada laatameen mufachuu heeruudhaan ta'us garuu hariiroo biyyoota lamaanii cimsuuf kutannoo qabu ibsee jira. Yaada falmisiisaa kan laatan ministeerri dhimma alaa Sudaan Alii Yuusuf dhimmicha irratti ibsa laachuudhaaf yeroo dhiyootti gara Finfinnee dhufuu akka danda'an miidiyaa Sudaan Tiriibuun maddeen dippiloomaasii wabeeffachuudhaan gabaasee jira. Dubbi himaan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Nabiyaat Geetaachoo ibsa sadaasa 14 bara 2024 laataniin Itoophiyaan hariiroo Sudaan waliin qabdu cimsuun dhimma hidha haaromsaa mariidhaan hiikuuf kutannoo qabdu mirkaneessanii jiru. Komishinarri Jeneraalaa Komishinii Poolisii Federaalaa Dammallaash Gabra Mikaa'el Ministeerri Deetaa Ministeera Nageenyaa Uummata Chaayinaa Zi Zhaanjuu waliin dhimmoota waloo biyyoota lamaanii irratti mari'atanii jiru. Dhimma tumsaan hojjechuudhaaf waliigalame irratti mari'achuu isaanii ragaan Poolisii Federaalaa irraa argame ni mul'isa. Yakkoota daangaa ce'oo ittisuu namoota yakkaan barbaadaman waliif dabarsuu ijaarsa dandeettii fi deeggarsa galteewwaniin bu'aa jajjabeessaan argamu marichaan kaa'ee jira. Tumsa biyyoota lamaanii caalmaatti itti fufsiisuudhaa fi giddugala kabachiisa nageenyaa Itiyoo Chaayinaa Finfinneetti banuudhaaf kan hojjetamaa jiru ta'uunis heeramee jira. Maatiin Jaalbattee Urgeessaa Ameerikaa dhaqqabuun himame. Haati warraa Jaalbattee Urgeessaa dhaamsa karaa miidiyaa hawaasummaa dabarsiteen yeroo gaddaa fi rakkinaa kanatti kanneen isaan waliin gaddan gargaarsa godhanii fi rakkatan hunda kan galateeffatan yoo ta'u, namni siyaasaa mooraa qabsoo ABO keessatti ejjennoo hin raafamne yaadaan falmuutti ija hin laafnee fi qaroo dhaloota haaraa dhaabbatichaa kan turan Jaalbattee Urgeessaa halkan eebila 10 bara 2024tti bari'u magaalaa Maqii keessatti ajjeefamuun isaanii ni yaada. Obbo Batteen hanga ajjeefamanitti hooggana damee siyaasaa ABO ta'uun hojjechaa kan turee fi sana duraa irra deebiidhaan himannaawwan shororkeessummaan manneen hidhaa keessatti dararaa arganii turan. Bara 2021 keessa mana hidhaa keessatti sadarkaa lubbuusaaf yaaddessuun dhibamee kan ture Jaalbatteen ajjeefamuusaa ji'a tokko duraa gaazexeessaa lammii Faransaay waliin afgaaffii osoo gaggeessaa jiru to'atamee turtii torban tokko booda wabii birrii 100,000 gadhiifamuun isaas gabaafamee jira. Filannoon pirezidaantummaa Somaalilaanditti dheengadda gaggeeffame karaa nagaa fi dimokiraatawaa ta'een xumuramuu hordofee mootummaan Itoophiyaa ergaa baga gammaddanii dabarsee jira. Ministeerri dhimma alaa Ifeedirii ergaa baga gammaddanii fi hawwii gaarii uummataa fi mootummaa Somaalilaandiif dabarsee jira. Komishiniin filannoo Somaalilaand filannoo nagaa dimokiraatawaa bilisaa fi haqa-qabeessa gaggeessuu isaa Itoophiyaan kan dinqisiifattu ta'uu ergichaan kan ibsamee fi kunis mootummaan biyyattii dimokiraatawaa ta'uuf agarsiiftuudhas jedhamee jira. Oduu biyya alaatti gaafa dabarru tujaarri addunyaa Elon Musk hariiroo Waashingtanii fi Teheraan fooyyessuudhaaf dhoksaadhaan marii jalqabanii jedhame. Dureessa addunyaa sadarkaa tokkoffaa kan ta'e Elon Musk fi dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ambaasaadarri Iraan Amir Said Iraabanii walgahii dhoksaa akka taasisanii himamaa tureera. Gaazexaan New York Times qondaaltota Iraan wabeeffachuudhaan akka gabaasetti walgahiin New Yorkitti gaggeeffame sa'aatii tokko ol kan fudhatee fi mariin kun hariiroo Ameerikaa fi Iraan gidduutti walxaxaa ture sirreessuudhaaf kan kaayyeeffate ta'uu gabaasichi heeree jira. CNN akka gabaasetti ammoo garee cimsaa Trump Elon Musk fi ergama dhaabbata mootummoota gamtoomanii Iraan irratti yaada kennuudhaaf gaaffii dhiyaatee fi deebii akka hin arganne ibsee jira. Hooggantoonni bulchiinsa Baayiden marii dhoksaa kana ilaalchisee odeeffannoo tokkollee akka hin qabnes akeekanii jiru. Kan hordofaa turtan GMN irraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Yeroo gaariin waliin qabaattaniif ulfaadhaa jechaa GMN irraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa. Nagaan bulaa.